Iyooyaa harka fuunee ashamaa akkam jirtu uummata jaalalaa nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jirra jirtu bakka jiraatanii hundumti keessaniyyuu egaa guyyaa har'aa kana karaa yuutuubii kiyyaatii yaaraa dhufee jira. Yuutuubii kiyya wajjiniin egaa akkuma wal qabanneetu jirra jechuudha. Abbaa moo waan hin beeku. Isatu namoota naturra oolaa isatu irra oolaa beekamu. Maaliif akkaawuntiin kiyya lamaan isaayyuu gubateetu jira jechuudha. Kun kan sadaffaati. Inshaallah yoo rabbi ta'e kanumarraan ni yaala jechuudha. Isin hundi keessanii sabiskiraayibii naa godhaa. Namni sagalee kiyya kana dhaga'u hundumti keessan sabiskiraayibii laayik gootanii akkana jabeessitanii abdii isinirraa qabaatu nan jedha. Akkasuma hojii yuutuubii kanaa hedduu ulfaata. Anillee kanaan dura itti dadhabee yookaan wanna tokko godhee miti garuu akkasumatti iyyuu na tasakka'uu dideera. Obboleeyyan keenya baay'een ergee waanuma hundaa guuttatanii booda kan jalaatii qubatu hedduutu jira jechuudha. Baay'ee ulfaata jechuudha. Hangam akka nama dadhabsiisu yuutuubiin akka tiktookii yookaan immoo FB illee namoonni hedduminaan sabiskiraayibii naa hin godhani jechuudha. Baay'ee ulfaata guutuuni. Kanaafiyyuu obboleeyyan keenya hamileen keessan isin cabinaayi jabaadhaan isiniin jedha. Abdii kuttanii achumarraan hin hafiina. Wanna tokko yaalanii gaafa jedhan dhumarratti meebitti milkaa'uu dandeessu. Kanaafuu hamileen keessan isiniin cabini ijoollee Oromoo hunda keessaniyyuu namni afaan Oromoo dubbatu hundiyyuu ijoollee Oromoo haa jajjabeessu jechuudha. Waan namni hojjetu irratti dandeettii isaa irratti jabeessuu qabdan jechuudha. Inni biraa yuutuubii kiyya kana baay'ee sabiskiraayibii naa godhaa. Viidiyoo babbareedaa kan irratti hojjedhallee abdiin qaba jechuudha. Yoo isin hamilee naa taatan yoo isin na jabeessitanii akka isiniin jedhaa galatoomaan isiniin jedhaa. Akkaawuntiin kiyya kun haaraadha egaa inshaallah yoo rabbi jedhee yaala jechuudha. Kun kan dhumaate jechuudha. Kana booda homaa tokkollee yaalu jechuudha. Yoo kun na milkaa'e yoo milkaa'uu baate immoo hin bada kunillee jechuudha. Lemaanኛው isin sabiskiraayibii godhaadha. Viidiyoo kiyya guyyaa har'aa akkasuma kanuma jechuudha. Akka sabiskiraayibii naa gootan laayikii naa gootanii fi jechuudha. Viidiyoo kiyya kana kan hojjechaa jiru. Ilaalee kan itti aanu viidiyoo biraatiin nan dhufaa jechuudha. Garuu pilees hundi keessaniyyuu na jabeessaa. Sabiskiraayibii naa godhaadha. Sabiskiraayibii naa godhaadha jechuudha. Akka daftanii na guddistan abdii isinirraan qaba hunduma keessanirra. Akkam jedhee isinitti ni maree baqa yuutuubiin kiyya akka dafee moneetaayizhinii naa ta'ullee naa godhaa isiniin jedha. Achii booda walitti deebina kanaaf akkasii baay'ee abdii waan nama kutuuf jechuudha. Yeroon isiniin jedhu obboleeyyan keenya baay'ee waan hin arguu fi hamileen isaanii cabee waan hin arguuf jechuudha. Kanaafiyyuu na jabeessaa isiniin jedha. Please